Hordoftoota keenya kabajuu Tigist. Hordoftoota keenya kabajuu gizee lama gizee sadii sitti himneerra. Silkiin kee yookaan kaameraan kee maanni sagalee hin qabu. Hordoftoota keenya kabajuu. Naa jechaa jirtu kun badii kooti malee badii keessa miti. Badii keeti Tigisti bari'achaa jirtu badii koos baraan jira. Ashamaa nageenyi waaqayyo lafa jirtan isinii haa baay'atu obboleewwan koo. Attam jirtu nagaa fayyaa keessanii. Ani jira obboleettiin keessan galata waaqayyo baga jiraattanii baga har'a geessanii warreen mana keenyaaf haaddisii taatan sabiskiraayibii godha fedha keessaniini warreen haaddisii taatan jechuudha. Warreen reef dhuftan jechuudha. Warreen kaan immoo sooressaa yuutuubii jedhaati. Yuutuubii keenyarra galaati. Sabiskiraayibii godhaa jiru. Warreen turtan immoo laayikii nuu tuqaa. Isiniin jechaa isin jaallanna isin kabajnaa. Lafa jirtanitti gooftaan sinaa eegu sinaa kabajuu. An obboleettiin keessan moonii koo baadhee aduutti gabbaasee aduu ifachiisaa si wajjin haasaa jedheen dhufee jira. Mooneerraan buufadha duratti baadhee jira. Sana booda siffaan haasaa laaviiwus kaza. Emotionally, ayee siinan nama ta'e. Ayee siinan nama ta'e. Jaalalli nama amanuu wanti inni namaaf godhu jiru. Jaalallee koosii qabbeera maalumaan usiin jijjiiru. Siinan nama ta'e, siinan nama ta'e. Iddoon bishaan waraabuu annaa jinnaan ni bataskaan isaan keessa lasan ilaala. Zuubii godha laala. Kun ala beekta kiristaanii isaan keessa bishaan waraabuu dandee. Beekta kiristaanii keessa osoo hin taane laficha bishaan waraabuu dandeeti. Achi keessa jechuudhaan gaafa iddoo awwaashaatti isin jedhisuun sanaa gaditti. Kanaafuu obboleewwan koo dhiifama naa godhaa yeroo hundumaa dhiifama isiniin jedha. Dhugaa waaqayyootidha. Maaliif naan jedha gaafa isin wanta akka hojjetachuudhaaf amma fakkeenyaaf ganama hirribaa kaatanii allaa keessanis waaqayyoo keessanis garbeelii keessanis mikaa'elii keessanis sillaasee keessanii nagaan na bushitee etta jettanii kaatanii hojiitti kaayeffattanii hojii mana keessatti kaatanii kaleena bushitee etta har'a iddoo nagaa na oolcheessanii nakaa rooraan kaatan maal ta'a beektu yookaan madaamii keessaan goreessin qora yookaan ijoollee madaamii keessaan goreessin qora yookaan immoo bakka an jiraa mitiire waan mateetti sun mudatee kaayyoo keessan isin kaayeffattanii lafaa kaatan sana maal godhaa sadarkatti antini gochuu doomsuu yookaan daddabsiisuu barbaada yookaan laafisuu barbaada jechuudha. Anamma maali seetanii Yesuus Kiristoos bara baraan haa kabajamu mucaan koo waaqayyoon koo haa jedhu ololaa jedhu yoo gooftaan jedhee waggaa naa guutuufi waan ta'eef baay'een kaayyoo qaba dhugaa Kiristoos baay'een kaayyoo qaba. Maaliif beektu mucaan koo waggaa naa guutee miila isaan dhaabatee deemee jennaan gaaf tokko soorsaa bira nooshaa gaaf tokko bira noosha. Gaafan soorsaa bira ooshu maali jechuu akkan karoorseeru beektu karoor baay'een qaba Yesuus haa ulfaatu hojii mana kee miti isa nyaadee dhuguu qofa ilaalina yuutuubiillee seeraan hojjechuudhaaf farniicharoota kana maal kana meeshaa ijoolleedhaa bituuf obboleewwan koo biyya ormaa jirtan ergattan kan dhaqee maraxee akka garaa kootti mucaa sombaatiin harka duwwaa deemee viidiyoo waraabee akkan bituuf abdii guddaan qaba. Innis immoo fagoon jiru yoo waaqayyo jedhe jenna mitiire waaqayyoon immoo hinuma jedhatti nuu guuta garuu ilmi namaa waaqayyo hin godhachuu miti. Yoo waaqayyo jedhee jedha mitiire namni naa dubbatu yoo gooftaan jedhee moeraan koo waggaa guutuudhaafidha. Waaqayyo na gargaara. Moeraan koo waggaa guutuuf waggaa amma ji'a 10 fi torbee 2 ta'utti jira amma. Har'a guyyaan kun 10 waan ta'etti fakkaata akka keenyaatti. Gaafa 25 jechuudha gannaan osoo hin gahin gaafa 25 akka keenyaatti jechuudha. Gannaan 29 miti 25 dee'an hospitaalaan jira gaaficha. Mootiin koo na gargaara waaqayyo jechuudha mootiin naan sinin jedhu moeraan seenaa waaqayyo koo na gargaara moonaa koo soorsaa bira nan oolchaa hojiidhaaf nan kaayyeffadha. Maaliif kan sinin jedhe beektu yeroo kaayeffattanii ciniinnattanii wanta kanan hojjedha bakka akkanatti immoo qulqulleessuun qaba akkanatti immoo bareechuun qaba akkanatti immoo waan akkanaa gochuun qaba jettanii yoo kaatanii si waan sin qoruun dhabdan amma dhugaa dubbachuudhaaf yuutuubii kootiifuu baay'een qaaneffataara yookaan dhaabbata kanaafuu baay'een qaaneffadha dhugaa waaqayyo sinitti hima maaliif fuula koo taa'ee tsidditteree uffata adii uffadhee sinitti haasa'uu nan danda'a garuu sinitti hin jiru sin faana. Ammas natti deddeebi'a waan sagalee kana silkii koo ta'uu bakka kaan baanicha amma miti silkii koo irraa ta'uu harka namaa keetti waan ta'e qabame haa ta'u
Kana dura ko harka namaa keetti na laqabame birrii kuma digdamii torba irratti na laa gubatee dhugaa isiniin jedha. Ani garuu naman jira waan ta'eere amma birrii dhabee birrii gatee madaamin na dhawwatte birrii amma na Itoophiyaatti amma kan Itoophiyaa kee ta'aniitu nama mudata birrii kuma digdamii torba asirratti na laa gubate kana dura jechuudha ijaa wallaalinsa koo wallaalinsa kootiif amma kana yommuu kana sirreessee maallaqa biraa nagee sabboontuu fi haannaa yuutuubii fi sabboontuu yuutuuboo kan haadha koo yuutuubii waaqayyo bara isaanii naaf haa eebbisu. Kanan duma maaliif asinitti beektu ani kaayyeffadheen jabaadhee hojjedhadhee murteeffadha sagaleen hin nagaamu tigisti keessaanillee waaqayyo isin haa eebbisu ijoolleen eebbistan hin jirtu nagaafattan hin jirtu sagaleen hin nagaamu naan jettu keessarraanillee maal akka ta'e naa unaa galuu didennan kaayyeffadhee bakka har'a yuutuubii lama sadii viidiyoo lama sadii waan nam tokkitti barumsa irraa argatu hojjechuun qaba jedhee gaafan kaayyeffadhee ka'u na qora dhufee ana naa qoru iyyuu malan immoo dhiisu garuu immoo deebi'ee maal ta'a beektu muudii sun immoo harkaa badan naannan hojjedhadhee kaayyeffadhu sagaleen nagaa muudii danaan jettu miti bakka maal haasaaree akkamittan haasaaree na jechisiisa beektan ofuma kootti maaliifi kaampaaniin mutuku yookiis dhaabbanni yuutuubii kun maal akka naan jedhu hin beeku dhugaa maal akka ta'e hin beeku maal akka inni naan jedhu hin beeku innaan kaayyeffadhee karoorsee hojiitti heduu na dida waan ta'eef maal akka ta'e hin beeku waaqayyo na gargaara jabaadheetanii seeraan hojjedhadhee abdiin qaba sagalee isinitti hin dheeressu isuma kanarratti laalaa Kiristoosin faana ta'u lafa jirtanitti viidiyoon biraa walitti deebinaa nagaan na eegaa chaawu.